asufsina nan lakki jette inna maal goona ree kana caala baatee Sumayyaa maqaa balleessaa jirti. Nama keessaan dhufeen dubbadhu wal bira taa'ee hin dubbadhu nama jechaa jiru maal goota? Eessaa fiddee wajjin haasofta? Otoo akka lakki keessaan hin dubbadhu jettee akka cal jetteetti tuumoo cal jettee teessee raatte silaa wanti kun gadi hin ba'u ture. Obsinee taa'u jira. Ma amma miti kan dhageenye torbee dura naaf Sumayyaan kan waan kana isheen baatee dubbachuu ishii kan miidiyaa irratti argaa jiru tureera. Dhiisi obsi Sumayyaa itti ilaallamee jennee Sumayyaa maal jenne itti ilaallee booddeerra goona naan jenneeti. Atuusoo dhiisi akka barbaaddaa dubbatu haasoftu mee dhiisi keessaan itti bilbilaan na diddee koottu haasofna jennaan hin diddee. Kanaafuu yoo isheen itti fufti taate itti Sumayyaan bultii 3-4 dura itti dubbadhe. Waan kun akkam deebiitti kennitamu onnaan laa mee itti fufti yoo taate yoo waan kana irraan dhaabbatu taate dirqama bahuun koo dirqama naan jetti Sumayyaan. Sini gale. Kanaafuu dubbiin kun kan amma Sumayyaan birri nyaatte itti moo nyaanne haasa'amaa jira. Kana xumuriti inshallah taala dubbii gabaabsine isheen dhufti yoo dhufne teemmoo akka Sumayyaan birri kana nyaanne akka fi keessanii bartaniifidha. Itti fufi sagalee. ያ ቪዛም ትኬትም እንዳትኩት ስለሚከወነ ነግሬሻለሁ እኮ ረስተሽ ከሆነ አላቅም እንጂ ረስተሽ ከሆነ አላቅም እንጂ ያን ዶር ቪዛ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ቪዛው ተቃጥሏል። እንዴት ሁለተኛ እንደገና በማን ኪሳራ ነው ሁለተኛ? ይሄ እኔም እኮ ከኔ በላይ የሚሰራ ሰው ስላለ ለሱ ተከፍሎ እሱ ያኔ የተጨረሰላት asitti maal jettee sanammaa viizaa jee tokko bittee viizaa jee sanaatiin maa akkamittiin hin hojjedhaafi anis ikkoo alaafi mataa koon qaba birriin sun namichaa kaffalamee jira jette laala birriin duraa sun namichaa kaffalamee jira amma immoo viizaa sana akkamittiin hin hojjedhaa kun waan danda'amu miti jette ni galee waan danda'amu miti isheen ammayyuu jiraannaan haa ergattuun hin galchaas daloo jiraatte ergadhu obboleetti yoo jiraatte si galcha obboleettiin mana kee bantee ishee gashitee haasofsiisaa turte illee yoo jiraatte fidiin itti kottu. Obboleettiin mana kee gashitee haasofsiisaa jira turte kaleessitee dheenga dambeeku annamarraa dhageessilleen hordofu. Yoo jiraatte fiditi ol gashi akkuma mana kee gashitee akkasitti haasofsiisaa turte fidi ol gashitee asitti dhuftee haasoftu. Hayya itti fufeti. እንዴት ተደርጎ ነው የሚመለሰው? ቪዛው ታዲያ በማን ሊሆን ነው የተቃጠለው? ቪዛ ያንዱ ቪዛ የተቃጠለው እሱማ የኛ ጥፋት ነው። ስለዚህ ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው የሚመለሰው እሱ? ዋና የቲኬት ሰዎች ነው አንቺ ነሽ የቀረሽው? አዎ ሰዎች ነው አንቺ ነሽ። ያኔ ነኝ እንጂ እኔ ነኝ። እና ታዲያ ይሄን ሁላ ነገር እንትን ብሎ እንዴት ነው ብር ሊመለስ የሚችለው? እስካሁን ቲኬት ይመለሳል እንዴ? ከተቃጠለ ተቃጠለ አለቀ። እንዴት አድርጎ ነው እሷ እንዴት አስባው ነው መልስ የምትለው? ለኔ መልስ ሳይሆን ምናልባት ፕሮሰሱ በዛ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ሂሳቡ ያለው ታስገባልኝ ነው ያኒ የሚከፈል ነገር ካለ እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው አለች ነው እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው እንጂ ያ በቃ ያማ አለቀ እዛ ጋር አለቀ። ያን ቀን ብዙ ጊዜ ነግሬሽ ነበረ ችግር እንዳለ ነገርሽኝ መምጣት እንዳልቻለሽ በዚህ ሰዓት አራዝሚልኛልሽኝ እስከምችለው ድረስ የሆነ ነገር አረኩልሽ እና እንደገና አሁን እንኳን maal jettee birrii sanaa Sumayyaan gara laamummaashii maal jetteeni ani birriitti hin dabalaa birriitti dabaleetanii rakkoon qabu yoo dhufuu ka dandeessu taate haafinnuun isuma dheengaddaati barkan gaafataa jirtu itti daballee haafinnuun yoo wanna danda'aminan akkamitti danda'ama yeroo sana intalli rakkoo qabdi Itoophiyaa keessa lolatu jira rabshaatu jira naan jettee nan tittee jennaan sii dheeresseen jira amma hin danda'u garuu amma immoo akkam godheetaniin waan kana godhu kanaan hin danda'u jettee dubbii itti maa jirte jechuu dubbii isa dhuma xumurti Sumayyoo waan xumurtu wanna jedhi yoo sagaleen jiraatu wanti dhaggeeffatamuu qabu jira yoo jette አይታሰብም አልዋሽሽም ያኔ ይሆናል ብዬ ተስፋ አልሰጥሽም ያው ፊት ለፊት ነው የማወራሽ የማይሆን ነገር ነው እንደ አዲስ ከጀመረች እንሞክርላታለን አሁንም የሚሆንና የምትመጣ ከሆነ እርግጠኛ ስትሆን ካልሆነ ደግሞ አሁንም እንደዚህ እንዳይፈታ በደንብ ተሰብበትና አውሪኝ እና ምንም ችግር የለም አለ Okay, ijoollee musliimaa ofii keessanii faradaa qaama. Sumayyaatti dabarsaatu isheen dubbatiin dura ofii keessanii faradaa. Kan duraatiin hin danda'u akka haaraatti garuu hin dhufti yoo ta'e dhufuudhaaf yoo kutattee murteessitee taate rakkoon tokko hin jiru hin jalqabnaafi jette. Mee amma Sumayyaan birrii kana nyaatteetti yaa jamaa ilaala. Mee isinumti ijoollee musliimotaa ani haqaaf dhaabbadha walaa Sumayyaa kana walaa Sumayyaa sana walaa ekele ani haqa namaatiin hin tadaraaddaru birrii namaa nyaachuudhaan. Tole? Mee Sumayyaan amma sagalee kanarraa kan dhageessan birrii kaffalte moo hin kaffalle? Sumayyaan birrii namaa nyaattee jirti. Sumayyaan dhibba akka ijoollee koo caalan itti amana Sumayyaattan. Waan isheen koo turatti akka ijoollee koo caalatti itti amana jechuudha.
Sumayyaa jechuun namaafuu kaffaltee nama gargaartee nama yoonni na rakkadhe naa liqeessi jedhe nama birrii 200 kuma meeqa nama liqeessiteeti dhaqi kootu ittiin jettee namarraa illee liqii kan hin fudhanne agarraa sumayyaa jechuun kan shiiyyuun kan namaa miti namayyuu ka gargaartu isheen. Sini galee sumayyaan qarshii namaa hin nyaanne hin nyaattullee kanaaf yoo lakkina nyaatteetti jette fiddee ragaa fidattu. Ragaa isheen nutti agarsiistu sumayyaan ragaa hunda ka biraallee baasuu dandeessi jechuu yeroo sana gaafa isheen dhuftee falmitu. Sumayya waan jettoo jiraate jedhiti inshallah namoonni akka dhugaa kana baranii birriina nyaatteetti jettaan viidiyoo boossu wayin argeen gadda intalayyuu malkii ishii mitan qalamii ishiyyuun beeku ture. Birriina nyaatettee viidiyoo waraabde wayi argeen. Tole ishi amma sumayya meetti dawwal bilbila ishii qabda asirraa kaasti moon kaasu silkii biraati. Silkiin irraan kaastu deengadda bilbilee kan irraan kaastu silkii bilbilli kanarra jira. Isa laayivii irra jira silkiin kee? Garuun kaaftu. Ay namoonni akka dhagaaniif jedheen ofii dawwalaa waamaa nuuf jechaa roon immoo lakkoofsa ishiin beeku aslan. Sinii galee. Kanaafuu lakki yoo birrii koo nyaatteetti ani balleessaa tokko hin qabu yoo ka jettu taate rakkoon tokko hin jiru. Dhuftee sa'aatii barbaadde irratti mana naabani naanaa jettu sa'aatii naami jette irratti nan banaafi sumayyaan kunootti isheenis hin dhufti wal biratti dubbatama jechuudha. Sinii galee waan kana achi sumayyaa kana nuni danda'an qabnu sumayyaadha waa jedhanis jechuu baatanis dhimmi hin jiru garuu dhugaan jirtu keessuma waa'ee birrii namni dhugaatti siyaasni galee birriidhaaf gaafa namni birrii jaallata jedha namni tu waan biraatee cal jedhama namni birrii nyaatti sumayyaan birrii fudhatte yoo jedhame maa hon nagarno sumayyaan nama diinii ishiitiif maqaa diiniitii ishii maqaa mataa ishiitiif nama bakka kennudha karaa ishiitiin akka amantaan tuqamu barbaaddu karaa ishiitiin illee akka amantii maatiin ishiis isheenis akka tuqamtu hin barbaaddu sinii galee garuu sumayyaan famesii wanta ta'an musliimoota mana isaanii galchanii dhugaa dheeranii ta'anii wajjiniin haasaa turantu na ajaa'ibe garuu jaras maalaa godhan dhugaatti fakkaata gaafa isheen mimmaan boosu garuu alalaqalli silaa namni kun yookiin sumayyaa dhaqee keessaan gaafachuu qaba namni laayif irratti ishee baase sun dura ture durummoo sumayyaa waan qeeqxuuf namni sun anas waan qeeqaa turteef cal jettee dhuma mana banattee intala sana obbatti galchite sumayyaa gaa akka namni birrii namaa nyaatti isheedhaan jedhuuf goote abadan sumayyaan hin nyaanne kunoo isinitti agarsiisee jira inshallah rabbii wanni haa jedhu alaafisu. Hayyee taate ustaada yoo ishiin ammallee hin dubbadda jettee waan jiru ragaa wajjin hin dubbadda rakkoo tokko hin qabu. Sadarratti wantala kana gaafa biyya jirtu anis gargaaran ture aliittu mee alii nu gargaaraa ture jechuudha gaafa biyya jirtu. Dheengadduma tanayyuu isheen lakka biyya alaa jirti akka nama biyya jiruutitti birrii hanganaan barbaada biyya alaan deema jetteennaan ani kas yoo sitti dabaleen alatti garuu isheen biyya biraa jirti laal birrii hanganaan liqeechiinaan jette. Laa ani amma sa'aatii kanatti birrii hanganaa si liqeessuu hin danda'u jedheen eshi booniyeenaa gaafadhu naan jette asutti gaafata dhodhee lakkoofsa booniyee kenne biyya alaa jirti garuu birrii liqaa barbaadde jechuudha. Dammoo gara miidiyaattis osoo hin dhufiin as dura. Sumayyaan boolijiin kun isheedha? Hin beeku na isheedha gashaa. Isheen fakkaata qoran galcha. Nama tokko eenyuun buufna? Nama tokko buusee jira. Haa galchu. Yoo isheen komentii nan cufaa jechuudha isheen Galchaane. tokko barreessee turte sumayya si ergee roo seeni yoo ishee taate. Sumayyaa yaan boolijii yoo si taate ol seeni. Deebis ammas tokko barreessi. Si ergeera kan ammaa qabadhoo kana achi deebis tokko barreessi ammas si erga. Ishiidha miti eesh okay. Shaadaa ka jedhu kana maal godha ijoollee harkisaame ergadhu sun jedhu mucaa shaampuu moonyu shaadaa jettu si erginee manni kee piraayiveetii wayiiti. Ergadhu gasti si erguu hin dandeenyu. Sumayya irra deebiiti ergadhu. Imaanin eenyu gashe joosheen maqaan ishii himaan miti. Kheer inshaallah. Musliima jirti imaaniin kun. Sumayyaa. Beeka ati kiristaana moo? Beeka. Ashi beekaan hambuusaanii.
Kiristaana yookiin nan buusena no. Sumayya erga dhukasee eeguu jirra nuti dubbii qaacaanii bira deemuu fi teenyee kanatti yeroo keenya gubuu wanni hin jennu. Sumayya amma tokko ergisee turte nagashuu didanii jechuuf immoo maaliif tokko barreessite sila nagashin jechuuf. Erga deebisee ammas tokko barreessi. Nama adda badha beekasti miti godhe jalaa taa'ee dhaggeeffatu. Taap godhi mana vaayiraalii haa ba'u. Hojiin keessaa ta'u. Sumayya tokko barreessi. Takkaa ergadhu. Abdi na gargaaraa waan argoo dhabe Sumayyaa yaan boolii jika jettu tokko. Amma argee ture. Baatee artamma hin jirtu. Hin jirtu? Khair inshallah. Ergadhee nagashuu didan jechuuf yoo na bana bante. Itu muriati haasaa kee yoo waan xumurtu jiraate. Innaa irra deebitee dubbachuu sorbaanaan rakkoon qabu waan jiru ragaa faana dubbadha. Mikiinaatu waan abbaan hin jirreef jechaan waa baay'ee duubatti hambisee tiriin dhiisee takka lammaffaa irratti dammoo an ofii kiyyaa fi miti wanta kanan dubbadhu. Lainnahu sababa kiyyaan ijoolleen islaamummaatti dhufte akka tuqamuun feetu maatiin kee akka tuqamuun fedhu maqaan keessa akka tuqamuun fedhu amantaan keessa akka tuqamuun fedhu. Lainnahu bootaa kiyya malee bootaan argadde waan ta'eef bakka kanatti jechuudha. Abadana keessattuu amantaan kee akka tuqamuun fedhu. Kanaaf waan kana bahee dubbadde malee osoo akka dhuunfatitti anaan kan naan rabsan ta'e yookaan waa tokko dhan ta'e guyyaa tokko bahee namarraa dubbadde hin beeku waan jiru dhugaan jirtu isa kanadha. Biyya keessattis waan gargaaruu qabuun akka namummaa akka obbolummaatti gargaaran ture waan kana bahee tanan akkanadha kana namiteerti bahee tanan dubbadhayyuu naan hin jenne gaaf tokko ustaazota wajjiniin gaafa nama sanaa walitti araarsan dubbattee naan maallaan jetti Sumayyaa namichi naa gargaarfa waa'ee kanaa dubbadde malee ansi shakkee miti ani waa'ee kanaa dubbachuu barbaade tananii miti namichi birrii naaf haa erguufa waa'ee kanaa dubbadde naan jetti as durallee jechuudha. Waan kana gara keessattis akkana naan hin jenne waan jiru isa kanadha. Gara kiyyaan gargaaru malee rabbii jecha gargaaru malee wanti ana bira badees hin jiru. Gidduu kanatti galateeffamuu qaba ture. Laakiin dammoo akka nama miidhatitti dubbatte waan ta'eef rakkoo hin qabu. Jazaa rabbuma biraa argata namni hunduyyuu. Ani sababa ishiitiin ijoollee islaamummaatti dhufteyyuu duraan hedduun gargaaraan ture. Bira dhaabbachaan ture. Hatta garee walitti uumee akka isaan baratan godhaa ture. Laakiin rakkoon akkanaa darbee waan argamu jecha kanaaf jechan sababa sanarraa fagaadhe. Hatta garee ijoollee islaamummaatti dhufte duraan walitti qabullee hin dhiise. Sababbiinsa waa baay'ee jechuun jiramii nama qunnama waan ta'eef adeemsa keessa jechuudha. Naa wanni jiru isa kanadha. Meeyyoo ishee namni fatuun kun ana jechaarti mi'aa gashitu isheetu qayyaradhee dhufeette. Fatu samiyaa teessu samayyaadha. Fatu ka jettu. Muudii nutti qabadde jechaadhaati amma. Kan akkasiifaa muudii nutti qabata argitanii. Kolkolloo. Hiriyaama keessan nama seetan iyyuu. Kursiin udalagi. Ishi. Carraadhumaa keenyaaf Sumayyaa jiraatte amma lakkoofsa 10 barreessi Sumayyaa. Maqaa keetiin malee sin gashu maqaa biraatiin yoo dhufte maan booda. Maqaa keetiin Sumayyaa yoo jiraatte maqaa keetiin. Asmaa eenyutu gashi? Asmaa kana hin beeku eenyu akka gashi. Asmaa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu atoo? Asmaadha mul'adhu bismillah. Laa ani asmaadha garuu maqaan kiyyaa sumarra jiraan jedhe ginishin immoo amma araba faana jira. Xiqqoo na eegaadhaan illee raagaa nan qabaa jedhaa jirti. Yaani ishiin kunis dhugaa qabaatu sunis dhugaa qabaatu rabbumaa beeka waan ta'eef iyyuu wal biratti dubbadhaani. Ikkoo seenitti taa'e sirra jedhiin kaaseentu seentee ateessu sirra maa isheen dhufte inni teenya eegnamoo? Miuti qabattee ateessu seentee amma arabni bira deemtutti. Seen edeen. Itti barreessee jira gini amma araba jira faana waan jiruuf dubbachuu hin danda'u. Hin dubbatiin seenteenuma ateessu hin dubbatiin seentee haa ergattee ateessu.
yoo araba biratti hin dubbanne ishee teenyee eegaa wallaare yoo seente deeqaa kunan akkas ta'e eegnaani. Kanaaf immoo hojii dhiifnee teenyee ishee eegaa wallaare haa ta'u eenyu garuu atumtu. Maalli anas maadha kunoo maqaan kiyya hin jiru. Asmaa maqaa kee maal jira? Asmaa kam ishee akkamitti barte akkamitti dhuftee walitti himuu dandeessa jechuu kooti malee. Laa ani karaa keessaan illee ni hin beekaa. Ishiinis illee amantaa biraarra nama dhufe waan ta'eef iyyuu miidhamuu hin qabdu. Ishiin kunis tokkuma waan ta'eef iyyuu haqa namaa moo rabbirraa nama gaafata. Lachan isaanii naaf tokkuma jechuudha. Miidiyaa irrattis argee keessaanis argee jennaan Ustaaz Farhaan fa'iin duraanis gaafadhee jennaanii naalaa callisanii jette. Kanaaf iyyuu immoo rabbirraa nama gaafata. Sanas kunis hin beeku lachan isaanii naaf obboleeyyan kiyyaa. Kanaaf iyyuu yookaan guyyaa qabaa fi guyyaa biraa wal biratti haa dubbatanii. Ishiin kun darasanii erga qabaattee sunis erga qabaatte wal biratti fidanii dhugaa wal baasuudha. Maasuma yaamne birriitti hin ergamne darasanii hin jiru yoomsin hin jenne nuti. Birriin itti ergame kaffalameeraa jenne malee darasanii hin qabdu hin jenne. Waa adda baafadhaa. Birriitti hin gashine sumayyaatti hin jedhamne. Kunoo darasanii qaba birriitti ergeetu jetteeti. Fakkeenyaaf namni tokko dhaqitiyyuu waan ajaje onlaayinii naan jedhee birrii wayii natti erge baankii kottaa jennu. Birrii natti ergee kee immoo birrii sana waan haa godhi naan jedhe birrii sana dhaqee waa godhee fi keetaniin kunoo darasanii itti ergee fi jira waan haan godhe namni sun darasanii isaa sin agarsiisa bakka namni sun sirriidha jettaati. Birriin sun isaaf waan inni jedhe sun godhamee fi kee hin jedhamu akkas. Darasanyummaa osoo hin taane birrii kun sumayyaan na nyaatte jette birrii sana irratti gasheera jette sumayyaa irratti gashuu si namni falme jiru sumayyaan irratti gashiteetti jette nuti sirratti itti gashiteetti jenneerraa namni hin gashine jedhen jiru gashuun kaanne nuti. Garuu birrii sana sumayyaan nyaatteetti moo kafalteetti waan jedhu kunoo ragaadhaan argaa turre akka sumayyaan birrii sana kafalte geessite. Intalli kun maaliif birrii na nyaatte jetti sababni birrii na nyaatte jetteef maalinnidha. Ejensi sana dhaqxee gaafatte moo? Gaaf sana isheen kootu deeme naan lakkeettee hin dinne ofii ishiiti. Hin deemu nan hafa hin jenne. Viizaan bitamee fi kootu deeme naan lakki hin deemu jettee miti kan isheen diddeen. Kanadha dubbiin malee birriitti hin gashine miti sumayyaatti. Sigalee birriin galeera garuu birriin sun immoo ittiin viizaan bitamee jira. Viizaa ittiin bitame sana maaliif deemuu didde isheen? Yeroo sana ittiin deemuu diddee har'a birriin kun haafaa deemu. Maal naan jette naannoon da'umsa sagalee ergite na fakkaata ta'e na waraabe na fakkaata banee si nageessuu danda'a yoo asirra jiraate sagalee cufadhee. Ishi viizaa bitteetti hootee illee kan tikkeetti naafaa kennitu moo maal naan jette? Tikkeetti viizaan wal faana godhamee naan citan beeku sumayyaan kan irratti ibsa kennite. Yoo danda'ame bakka kan tikkeetti illee naafaa deebistuu naan jette. Yaani viizaan akka bitame amantee jechuudha kana jechuun. Viizaan bitame illee hootee yoo danda'ame kan tikkeetti naafaa deebistuu naan jette. Kana irratti moo sumayyaan maal akka jettu beeku haa dubbattu. Ila maal sin fakkaata ustaas tokkoffaa irratti viizaan bitamee akkuma argaa jirtanii niitittiidha immoo tikkeettiin akka sagaleen addaan bahuuchi tikkeetti situ mure moo jaratu mure jedhee niitii gaafadheen ture. Anatu ofii kiyyaa muree jette niitiin tikkeetti. Sagalee san irra deebi'an mallee banuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu tikkeettiinis murameera viizaanis bitameera jechuudha. Sumayyaadha sagalee namitti gizeessa sheer godhaan ture. Amma isheen gaafa dubbii kaastu maal naan jetti sumayyaa viizaa fi tikkeettii sana ragaa itti ni qabda naan jetti dhiyeenya kan torba sadiin dura laal jechuudha. Isheeshiin ragaa ni qabdi moo hin qabdu adda baafachuudhaaf. Akkas naan jennaan maalan jedheeni ani waasaappiin kee yeroo sanii waassaappii Dubaayidha. Sagalee namittiidha wanti nani sheers irratti godhe si bira hin jira. Anaana barbaachisaa deebisii naa ergin jedheen barreeffamni ni jira. Isa san laaltee cal jettu soonaan ergin laal. Cal jettee kaatee miidiyaa irratti dubbachuu eegaltee. Bakka kanatti qabdi moo hin qabdu ragaa adda baafatu fi lakkaa isheen. Ani immoo bakka kanatti waa tokko bal'isee iyyaan. Ani amma lamaan keessan gidduuyyuu hin jiru. Ani akka miidiyaattis ni banee dubbataa jira. Garuu ammas namni mala jala maanna jechaa jira. Kadarroo hin beekuun jette Farhaanii naan jette. Hin beeku malkiin ishii maal akka isheen fakkaattu. Ani feesbuukiidhaanii galee iddootti hin galuun qabu nan heeruma naan jettee naan sanatti yaadi kaa jedhee nan tokko. Lammaffaa gaafa naan dubbattu sagalee naan haasofti malee takkaan viidiyoo ishees hin beeku waan argeen beeku viidiyoodhaanis. Kana jechuun silkiin naan haasofnee miti anaan nama dhibban naan haasaa ola isatti beeka nama dhibba ofee rakkina sanatti mataa ola. Indoom silkii dhibba qayyartee gaafa dhuftaan silkii dhibba banaan oola meeseejiin faraan naan deebisotte. Kan shii qofa miti dhiimoon kun baase dhiimoon hundi dhibbi kan namaan hin deebi'an hin deebisuan. Dhibba silkii qayyaranii dhibba yoo qayyaranii dhufan dhibba silkii dhibba deebisuun dirqaman qabuan. Tokko. Lammaffaa dheengadda kan isheen naan jette natti dawwaltee akka hiriyaashitti jechuudha. Akka hiriyaashitti naan dubbatte sagalee banuu nan dawwate maaliif yoo banuu barbaade qoy. Mee Farhaan maal akka dubbatte sinii banaal tokko sagalee cufadheen bakka isaa ilaala cheekii gochuudhaafi.
Dhaggeeffadhaa amma intalli dhuftee gaafa keessaan naan dubbattu jalqabuman sagalee waraabi'an sirrii dhaggeeffadhaa. Deegaa kun afur dhaggeeffattanii fixxutee hin fixxanii hin beeku dhaggeeffadhaa. Meedikaala darbuu hin dandeenye? Mucattiin ela maal isheen naan jette amma biyya jirti naan jettee lakka isheen biyya alaa jirtu nutti himne riyaan ishii sammanuu na kijibaa jirti. Si galee? Adda baafadha qo'ee ishuma immoo ishee mitii qo'al tokko. Meedikaala darbuu hin dandeenye? Ishumadha maal jetti? Mucattiin kun kunoo biyya Arabaa dhuftee rakkataa jirti. Biyyatti deebi'uuf jennaan maal sababni isaa jennaan meedikaala darbuu diddeenaan akkamitti Itoophiyaadha meedikaala darbuu diddee meedikaala darbitee biyya alaa deemte biyya alaatti darbuu diddii meedikaala tun godhiin galti deemte iyyuu jedheen dhaggeeffadha asirraatti waraabuu jalqabe. Meedikaala darbuu hin dandeenye? Akkamitti Itoophiyaadha meedikaala darbitee? Kan naan dubbataa jiru moo ishumadha? Sumayya sagalee ishii miti kun. Ishumadha garuu ani hin beeku sim jedhee waraabe hiriyaa ishiitiin se'an. Sumayya namni wayinaa naasee hiriyaan ishii tokko dhuftee jennaan banimee sagalee naan jette. Banee jennaan ishumatu naan haasaa irra idaan hin beeku. Dhaggeeffadha ani miskiinummaa kooni hiriyaa ishii ta'ee haasaa. Ayyee. Waan kana amma ofii koo beekutti ani mucaanis duraan dubbataa ture. Walitti keenya sana waliin dubbataadhaan ture jechuun waa'ee kanaa osoo hin taane waa'ee kanaa qofaan qabu ture. Waanuma tokko tokko irratti ittiin dubbatu ture. Beeku wallaahi addee waan tokko tokko irratti akka obboleessaas akka abbaas ta'e. Elaamamee dhaggeeffadhume tokkoffaani balleessaan jalqabaa guddaa kan jiru ishee bira. Anamma sumeerras miti lamaan sumayyaadha naaf si galee lamaan onaaf tokko lamaan ullee akka abbaatti ittiin dubbataa ture. Sababni inni jalqabaa ani gaafa isheen biyya kanaa galtullee jechuudha bakka nuun jiru kanaati waan gootu naan mareettu malee hin godhinii jedheen tole. Dhaga'u jirtaame? Hello. Ayyeesh anis hojiitti bahu waan ta'eef na dhaggeeffadhutiin hin baha. Waan hojjettu hundumaa naan mareettu malee hin godhinii. Adaraa jedheetanii itti hime. Biyya galtee otaan waa tokko hin beekitu waa tokko hin dhaga'iin waa'ee amma jaarsaa minaamin jedhamu kana fidanii jennaan waa'ee isaa dur waan hin beekuuf akkam beekta waa'ee mucaa kana akkamii jedhee gaafadheen. Anoon beeku Sumayyaa fanna fide jennaan dhaqee Sumayyaa gaafadheen. Sumayyaanis anis nama hiriyoota isaatu nama gaariidhaan jedhan malee hin beeku naan jette. Ani garuu oduu nama kana akkas nan qabaa jedhee waan tokko tokko dubbadhe. Hin turretu takka hin tureeni waan kun dhugaa ta'e isaan innaan shakke sun. San booddee waan tokko tokko innaa isheen jarjartu hin jarjariin dhaabbadhume jedhee indoom gimcaan gidduutti bakka argate immoo gagoota immoo ishee jabaadhumoo qabadhuun sirriitti jedhee innis nu sobee afaan waan meeqa nu kijibee utuu inni kaayyuu ni dhindura jechuudha. Si galee nu kijibee jennaani mucaan kun akkas jechaa jira afaaniin. Ani garuu kana dura egaa utuu ani hin bariin kan mucaan kun eenyu akka ta'e utuu itti himiin jaratti si galee. Erga inni dhufee lakkee rakko buleetti kottu ta'u biyyaan baasaa abshiru minaamin jedhee dubbate gaafa duraa dhufeetu natti hime. Angaafa manni kana natti mun dhaqee nama gaafadhe mucaa kana waa'ee isaa beektu Sumayyaa waa'ee isaa beekta Sumayyaa dheellachuu Sumayyaadha nan gaafadhe ishees. Anoo nama na fideetti akka gaafadhe ani garuu waan kana minaamin jedheen deebi'een Sumayyaa tasfaa'ee dubbadhe lakkee akkasii ree hin beeku anooyyuu nama gaarii Naayinjeeriyaa sanatti fideetti isheenis hin beektu. Isheen san booddee ni kaayadhu malee jennaan ni kaayadhu jedheen. San booddee takka turanii akka inni rakkisaa jiru natti himte jennaan si rakkisaa jira akkasii akkasii wayya ishi tolee
bakka hin fedhu yunaan jennaan ergixeenyaadha jedheen. Yoo ergixeenyaa taate itti dubbadhee waan nu ameeksi balleesse yoo ameeka ba'een dubbadha jedheen. Tole naan jettee ba'ee viidiyoo hojjedhee iyyuu si galee. Viidiyoo hojjedhee gadhiisan jechuun nama qoosaa qaayiqaa taphatu miti miidiyaa irratti nama beekamaadha jechuun rabbiin booddeetti nama waan qoosaa dhalaanaa softe sim jedhanii gadi bahanii haasaa miti'an. Waan qabatamaa tokko hin dubbadhe malee si galee. Obboleetti kiyya dubbatte miti ishi ba'een viidiyoo hojjedha garuu ekeleen jedhu duudhaadhumatti dubbadha jedheen. Ishi naan jette. Ergan viidiyoo hojjedhee ka'ee isaa fi isheef Sumayyaa bakka tokkotti hin teennaan keessaa ba'e inni guruuppii keessaa dura gaafannatu maqaa isaan hin jenne. Tole. Takka turee maal jedhanii abbaan barbaade dhufee keessaan naa gaafatu jedhe. Abbaan barbaade dhufee keessaan naa gaafatu jedhe. Waan tokko akka gaafattan barbaada. Asitti nan beekama miidiyaa irratti waan biraa nama dubbatu miti jechuudha. Nan beekamaadha jechuun namni na beeka waan hin taane waan haasawu miti dubartiin himtuftee keessaan boose maal jetti cal jedhee fuudhee ba'u miti ragaa maleedha jechuun nama beekamaa jechuun nan beekamaa jechuudha. Oduu biraan haasa'inaati tole. Yaani nama waa tokko namni waan fiqaa sirraa fudhatu dhugaa dubbatame dhugaan dubbate farhaan bee waa dubbate jennaan khalaas waan sun dhugaa dhadhee fudhata namni. Ani immoo dubartii tokko irraa sim jedhee boo'icha ishee dhagee yookiin haasa tokko dhagee nama cal jedhee bee haasa'u miti. Maaliif namni farhaan wanti inni fidu waan dhugaa fida jedha malee kijiba fidan jedhu. Amma tu waan tokko viidiyoo hojjedhe farhaan kijiba fida jettu hin jettani. Kanaafuu beekamaadha jechuun namni na beeka soba fidee baasan jedhu. Kanaaf nama cal jedhee waan akkasii haasa'u miti ani jedheen namoonni biraa akka biraatti akka hin fudhanne. Wanni kun ta'e jedhee yeroo ilaalu immoo keessaan deebi'ee ishee janajjaneeti araarfate. Ilaal mucattiin kun ishee ta'uu yoonuma tu gowwaa ta'e malee hin araaramne isheen jettee gaafa na falmitu shuma ta'uu baruun qabaa ture. Waan isin ajaa'ibu hin araaramne jettee na falmiti riyaashit akkamitti barte isheen kun reef dhuftee natti matte jette akkamittiin barte. Ishee ta'uu ishii kan waan hin beekan akka ishee hin araaramne jettee falmaafii jirtan garuu hin beeku hin naqqaan illee ani isuma qulqullummaa koo haasa'u jiraan. Uffatee ishee sossobate maa isheen dhuftee kee addatti himte itti waanaan. Amma dhufee keessaa natti dubbate akkas naan jedheera akkas naan jedhe dhiisaa bakka naan jette. Keessa kiyyetti aareen taasisabee dhiise maaliif intalli kun intala islaamummaatti dhufte mufachiisuun hin ta'u. Ofii koo akka barbaade wanti ta'uu qabadheen keessa kootti aareetiin akkamitti akkas gooti. Nuun viidiyoo jedhaa itti amma barbaade keessaa naqee taasisa ollee dhiisuu hin qabdu ture. Hamma fedhe ajanajjanu malee. Nuun jennaan khalaas hin jedhee ammaan booda Sumayyaadhaan ani waan akkasii keessan galu lammata waan akkasii keessan hin galchina duras ni kana hidheettan ni kaas hin hidheemite achumatti waan barbaadantu warra Sumayyaa tasfaayitti ori'eetiin lammata argasiitti keessaan bee waan akkasii. Ani erga gaaf sanaatti dubartiin ni kaasidheen beeku nan baqadhelle ni kaana nama naan jedhu erga guyyaa isaa takkaa ni kaadheen beeku abbaan fedhatti dallanee keessaan akka ta'e taa'aa jira jechuudha. Inni du'an dhiise dubartii. Dubartii wata siin qabattee karaa gara isii abidda baatti karaa abiddaa sana bishaanitti naqxe karaa kana waan biraa baafti dhiisen waan akkasii abbaan barbaadetti wal kaadhatu hundaa'aa gochuu qofa dubbiin keenya. Ergasii waa'ee birrii kana immoo ishumti natti himte na fakkaata Sumayyaa mucaan manatti jettu kun Sumayyaamti isheen biyyaa kun ishee nama dhukkube naan jettu. Natti himtee naan dhaqee Sumayyaa gaafadhee ture yeroo sanatti. Sumayyaan maal jettee isheetu viizaan ba'eera koottu torbee kana dhufta siin kutate keetti jenmoo waan ta'e jennaaniin yaadadha waan baay'ee miidiyaan irra baay'ata. Irra deebi'ee qaachuun hin danda'a dagolee feennaan amma bilbilli ishiin hojjetu Sumayyaani. Jennaan lakkii karaa isaan deema malee moo waan ta'e jettee na diddee. Hin gubata viizaan torbee kana booddee moo maaloo booddee hin jiru jennaaniin na diddee. Anmoo viizaa jarri viizaa baasaniiru amma jarri viizaa baasaniiru. Erga viizaa baasanii booddee immoo isheen hin dhufu ka jette isheenis kan biraa qabdi masrajaa. Akkasumatti miti kan haasoftu Sumayyaanis. Innaa hin diddee. Erga diddee moo maa gochuun danda'u jaruma viizaa baasaniiru birriitti baasaniiru waan ta'eef. Naan jettee innaa kana ga'an. Banaraachi laay suuraan obboleetti kiyyaa. Ifa manaa godhi malee suuraan fakkeenyaaf anaafsi gaafa haaraa biyyarraa dhufu namni meebi suuraa barbaada sii galee gaafa hojii mana madaamii deemtu. Viizaadhaaf garuu hin barbaadu. Nama hin gadda obboleessa kiyyaaf viizaa wayii ergee viizaa akka inni dhufe Istiraallee dabarsina istiraallee maal goona re? Viizaan ergi footoo isaan kaa'an maal nan gaafatan maal na gaafatan ree paaspoortii qofa na gaafatan. Paaspoortii sana suuraa kaasii fide maqaasaa achirraa fi guyyaa dhaloota isaa garaagaraa qofa fudhatan. San booda viizaa baasanii achi erge jechuudha. Viizaa inni karaa nama ergamu akkasi arabootatu si ilaaluuf jechuma footoo kee ilaalti malee viizaan footoo hin ergamu. Fakkeenyaaf anammoo dubartii sadiin fide as biyya kana nama na beekun jechuudha obboleettii koo dabalatee.
isti suuraa ishii ilaalana ergime jedhe malee suuraan akkasti footoo kaanii minamni duratti nutti biyyaa ergamu suni aramni laallachuuf jetteetu malee viizaan karaa footoon ba'u kan viizaan kaboo paaspoortii qofaani footoo san ammoo maal jette sagaleen kee fagoodha. Silkii irraa fagaattinaan haasofte akka sagaleen ishiin beekamnaan sagaleen ishiin beekutu isheen na bira ciistee haasofte yoon aslan. Hin beeku laan sana tikkeettii wajjinii walii galan ta'e tikkeettii malee dhatee hin beeku sana amma wal gaafatuu danda'u yoo akka nam tokko itti gaafadhuttani ani nam bilbilaa fi bilbili isheen akkuma viidiyoo argeen dawalee feennaan. Maqaa jijjiiruu kun hundumtuu jarjara ishee jijjiirte waa'ee maqaas jarjara utuu silaa namaa mareettee suutettee namni gaandoo gongoraa. Mucaan baalageedha bar mucaan baalageedha erga gaafsanaatii ija koo ijisa waliin agarre agarra sababa ishiitti wal lolle wallahi takka iji koo ijisa argee beeku takka guyyaa tokko qofa miidiyaa iddootti seenee dubbataa argee bira darbee takka waliin dubbannee beeku guyyaa sanaati maaliif ijoolleen islaamaatti dhufte naaf akka obboleettii kooti siigalee sanuu karaa kiyya dhufeetu intala kana nikaa godhate siigalee mucaa kana sila amma dhumaattan isa agarsiisa akka inni nam tokko dubara tokko dhaqee lammata keessaan argenne waan kana hin goone. Okay, maalumaafuu asumatti taafuu amma waa'ee wanni sana tamma achi ga'utti waa'ee heerumaa waa'ee nikaatti dhibeera natti fakkaata sagaleeni. So nuti wanni nuti gochuu turre yeroo sanatti intala samii dhennaan ijoollee musliimaa dhuftu hundi isheenaaf akka ilmoo koo yookiin akka buleettii koo tanaaf ammas irra deebi'ee isinitti hima. Namni musliimaa kamiyyuu akka ishee miidhuu hin fedhu. Garuu ofii balbalooftee ofii ofiiskitee ofii akka barbaaddeef gootee gaafa dhiisi jedhan girgiddaatti of rukuttee nama deemte moo wanti koo tokko hin jiru achi girgiddaatti of rukuttee jaalalaan deemtee kaate gaafa achi girgiddaatti of rukuttee achas nutti deebitu nutti achas rukutamuu barbaaddi nuti immoo sana hin feenu. Gaafsa duratti himna gaafa duratti himne sana yoo jarri dhiisaan naan dhiisuu didan gaafa deebi'an immoo nuki haan qabnu. Nuti otoo isheen waan tokkotti seentee ittiin badiin dura gorsine itti himne dhiisa daraaqee maaloo kee jennaan. Tole sumayyaa kana sumayyaa keessaan dhufee na gaafatamnaa hin dinneen isaa amma abbaa manaa keessaa ammaa kana iyyuu hin dinneen hin kennuudhe. Ulamaa'ota gurguddaa natti ergee jennaan sumayyaa kana ni kaa'edha. Naman ofii kooti ni kaa'edha sumayyaa kana malee yaadadhu qalbiirraa jechuudha. Hiini dhu'anii jedhee abbaa manaa ishiyyuu didee wanna jennaan intala kabaja namaa qabdullee farhaaniin gaafattu malee jettee didde isheenis. Ulamaa gurguddaa natti ergee isarraa bilbila kaasuu didee. Ulamaata natti ergee jennaan karaa ulamaa sana booddee isin irratti gaa dubbiin karaa ulamaatii dhufee hin beektu jechuudha. Nama kana jedheen wanna jedhe maashaallah akkuma ulamaa karaa ulamaa dhufee maashaallah dhammo. Warra kana waan nama hin beekne ofii natti fidanii ofii maaloo jedhanii booddee gaafa achitti dhiisaa hin sardamiinaa lakkii jedhee gaafa gorsoonni danii gaafa achi ari'ataman immoo achas deebi'anii bo'uun faayidaa tokko hin qabu. Gaafa jalqabaa yoo ani ofiiti isin dhiibee isin gaffee deemaa isiniin jedhe malee waan kana dubbachuudhaa hin qabdan ture jechuudha. Kanaafuu mee itti fufaa. Karena berbeda. Abdi, saya. Assalamualaikum. Yaa jamaa kanadha. Asmaan isheen jette akka mucatti fiditi gaafa isheen dhufte haasofnu amma jim jedhee mana duwwaatti haasofnu akkasi maalumaafuu akka sumayyaas akka bartanii ani sumayyaa isheen kunis isheen sunis hatta ofiillee ofirraati baasee dabalee kaffala malee sumayyaa funyaan ishee qabee kaffalchiisallee malee sumayyaan maqaa isheen dhaamtu birrii namaatiin garuu haqa qabdi taanaan immoo haqa namaatiif innumtu kan dhaabbannu haqaafi malee sumayyaa ishee kanarras ishee sanarra miti utuu sumayyaa ishee kanarra goruu bichaa ta'e maa viidiyoodhuma been viidiyoo waraabee dhiisaa ture no
Akkasimiti. Wanti as viidiyoo achas isheenis dhuftee haa dubbatattuudhaaf. Isheenis haasoftuudhaaf wal bira ta'anii haasa'atanii lachuu. Isinii galee. Kanaafuu guyyaa ishee barbaachisetti yoo barbaade kun Sumayyaan mana Faraantii dubbannaa jettu ani hin deebisu yeroo baay'ee namoota hedduurra eenyu akka isheen taate maal akka taate hin beeku keessaan hin deebisu ani miseejii. Kun Sumayyaan matti barreessee mana Faraantii wal agarra guyyaa akkasii haa jettuun. Isinii galee. Sumayyaati mooshin sitti himte mana naa bani jedhii sa'aatiin danda'u irratti isinitti hime mana banaa hin dhuftu lamaan keessanuu wal himattu ragaa keessan hundi keessanuu gadi baafattanii jechuudha gaafsan ragaa baay'ee dhiisi jedheenirra Sumayyaadhaan akka isheen hin baafne yoo dubbiin gara hin taanetti kadeemu taate yaani ragaa baasuun dirqama garuu ammoo irdii namaa tuquun illee barbaachisaa miti kabajaa namaa tuquun barbaachisaa miti ekeleen akkas jettee itti dhameen dubba wannan jedhamu caafirrattu wanni tuqnee fi akka ragaan jiru haa bartuudhaaf malee hunda gadi hin baafne nuti hin barbaachisullee. Isinii galee hatta Sumayyaanis intalli sun ragaa wanniidhaan maleetti maal faaturaa isheen jettu riisitiidhaan maleetti ragaa ati nyaattee qabdi taanaan kan keellee asirratti gadi baafnaa jechuudha. Wanni tokko jiru uummata hundatti gadi baasaan kan Sumayyaa kanas kan Sumayyaa sanas akkas mucaa kana ol galchitu moo akkamii abdii ishee deemuun galatee mucaa shaadaa dhugan maal goonu tuni shaadaa mana cufna moo? Bar private jedhee warra naan erguufi bar. Mana ergachuu hin danda'u inni isa? I don't know beekon. Gurba gastee Abu Yusuf jedha bar si jammar abbaan islaama dhagaru hin qoosamu akkam. Maal beeka wallahi. Hin sobeedha. Akkasi ilallabattu moo abdi mana cufa isaa amma gara lallabaatti yoo ta'e malee egaa kana caalaa wanti haasoftu wanti jettu jira Sumayyaa isheedhaan alatti isheen. Hin jiru yoo sin biti taatan manan banaa kanitti yoo lallabnis jiraate lallabadhaa lallabannaan leqe. Mana kee yoo bante wayyadatti fakkaata abdi. Ustaz sagalee jira. Assalamualaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Enturtu isin? Wallahi ni turuu hin danda'u. Ummaalotaan qaba amma hunda bilbilanii ummaalota hojii wayii hojjechiisaara jechuma kanaaf hin seene wanti ta'uu hin danda'u taa'uudhaan hin danda'u. Madaamin nuuf banan bakka. Mana ishii dhaqaanis dhufeen achuma taachitti gidduutti haasa'a. Wayya malee mana koo taa'ee seeraan jechuu hin danda'u. Sa'aatiin deemaa jirasi. Akkasi Sumayyaa mana bani tolee sitti dhiyeessnee deemaa jira. Mucaa amma jedhu kanallee si biratti hubachuu dandeessa gashi Sumayyaa bira dhaqee shaampuu eenyu itti maqaasa kamma amantaarraa ba'ee ture itti deemu barbaada jedhee shaampuu akkas inshaalla dhaqi bani sume bakka dan cufaanis. Okay. Galatoomaa yaa jamaa rabbi haqa nama haa baasu. Haqa eenyuyyuu rabbi haa baasu malee namaa miti kan akka namaa baasu rabbi haa baasu. Waan na laallatuuf hin bane malee kan jara lamaaniyyuu ani manuma iyyuu hin banu ture. Waan na laallatuuf lamaan isaaniiyyuu Sumayyaan kunis kan Islaamaa dhufte kunis kan Islaamaa dhufte waan taateef na laallata lachuu isaanii. Kanatti mana bane malee ani waa'ee birree ekelee na nyaate ekelee akkas na godhe waan jedhuuf ani mana banee taa'ee naasa waan akkasii. Garuu lamaan isaanii borraa natti deebi'a isheen sunis kan irratti Islaamaa qabdi kunis irratti Islaamaa qaba.